Hayyee hordoftoota fi daawwattoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkam jirtu bagaa walitti deebine har'a akkuma armaan dura beeksuuf yaalletti Jaal Jamaal miidhagaa waliin marii goona. Mariin keenya guyyaa har'aa dhimma irbaata woboo ilaalchisee haala yerootii fi haalluun tokko tokko irratti Jaal Jamaal wajjin marii goona. Jaal Jamaal anaa dhufuu alaabaan faayamtee dhufte fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e galatoon ulfaadhu anaa dhufu anaa baga walitti deebine baga nagaa walitti deebine jaalladha. Hayyee ulfaadhu Jaal Jamaal egaa fayyaa ta'ii akkuma beekamu akkuma mata duree keenya irratti ibsuu yaalletti fuuldura keenya kanatti kadeemaa jiru akkuma beekamu kaaba Ameerikaa keessatti yeroo Osfaanaan geggeeffamaa jiru keessatti irbaata woboo jedhamee qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban yeroo hundumaa irbaata woboo qopheessu. Egaa akkuma yeroo adda addaa godhamaa turetti immoo nus bara kana keessatti haaluma wal fakkaatuun irbaatni woboo qophaa'ee akkamitti waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo bal'inaan gargaaruu akka dandeenyu fi Osfaanaadhumti immoo kan irbaata woboo jechuudha kun akkamittiin jalqabe ati qabsaa gameessaa ni beekta yeroo dheeraadhaaf akkasumas immoo biyya Ameerikaa keessa yeroo dheeraa jiraatteerta. Naannoo sanarratti yeroo baay'ee kan wanni jedhamu amma garuu akka idil addunyaatti karaa zuumitiin karaa adda addaatiin virtually wanti kun akka inni lafa qabatuuf irratti hojjetamaa jira. Kanaaf irbaanni woboo maali jalqabaa isa jedhu akkuma hirraanuuf dubbattu sanatti aansuudhaani gaafilee kana lamaa wal qabsiistee akka naa dubbattuuf haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru irratti gama waraanaatiin gama siyaasaatiin akkamitti ibsitu. Kanaaf immoo haalli amma jiru kun gabaabaatti waraanni Oromiyaa keessatti kallattii adda addaatiin biyya sana keessatti deemaa jira. Siyaasaan adda addaa bifa hin taaneen deemaa jira. Akkamitti hubattu duraan dursa immoo irbaata woboo jechuun maal jechuu akka ta'e gabaabumaaf dhaggeeffattoota keenyaaf akka nu ibsitu barbaada fayyaa ta'e. Ulfaadhu jaalchicha gaaffii hunda qabeessa seena qabeessa kana na gaafachuu keetiif anillee hagan irraa hubadhu. Akeeka inni itti eegaleef seenaa guyyaa inni itti eegale irraa haga tokko dhaggeeffattoota keenya fi hawaasa Oromoo warra bilisummaaf jecha wareegama isaa kafalaa jiruu fi kafalellee yaadachuuf jecha akkitti eegale egaa aadaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti bobbaa adda addaa jira. Hawaasa keessatti bobbaa waraanni bilisummaa Oromoo gaafa bobbaa sanarraa deebi'u walitti dhufeet waan qabu waliin qooddatee waliin nyaata. Guyyaan akkanaa kun yaadannoo qabsoo Oromoo keessatti guyyaa 3 yaadannaa jechuudha. Kun akka sadaffaatitti ilaalama. Beekamtiin isaa immoo Noorz Ameerikaa kana keessatti actually egaa bara kana keessatti bara addunyaan teeknooloojiin wal dhaqqabdee akka maatii tokko waliin jirtu kana keessatti bal'achuu qaba kan jennu miseensonni abaa woboo biyya alaa bara kana keessatti yoo xiqqaatamee saayibarii irraa eegallu jennee yaalii godhaa jirra jechuudha globally. Kun jechuun maali? Amma dura akkuma jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaan inni kabaju guyyaa hundeeffama isaatii fi guyyaa Jaanuwarii 1 yookaan amajjii 1 kan jennu kana addunyaadhaan walitti hidhee guyyaa hundeeffama isaati. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jenna. Guyyaa gootota Oromoo lubbuu isaanii dabarteef dhaammatanii qabsoota nurraa fuudhaa bakkaan gahaa jedhan April yookaan immoo caamsaa 15 beekamaadha jechuudha. Kasadaffaa kana irbaata woboo kan jedhu kun actually waan qabnu waliin haa nyaannudha waan biraatii miti. Waan an qabu waraana kiyyaaf qoodadhee manatti afeerrura silaa tokkoon osoo afeerree manatti waliin nyaanne yookaan walitti dhufnee nyaanne nutti tola. Bakka jirrutti maqaa isaaniitiin waan qabnurra qooddannee waan qabnu qorii qabnurraa qorii walii kennuun aadaa uummata Oromooti. Waraana isaatti fi waliin dhufee qorii waliin nyaachuun aadaadha jechuudha biyya keessattis ta'ee dirree kamirrattu kun aadaa nu haa ta'u. Waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabuullee yoo baanne
yaanni keenya bira haa jiraatu, harki keenya bira haa ga'u kan jedhu waan qaburraa walitti dhufee galgala guyyaa 31 ji'a kana jechuudha. Adoolessa kana yookaan Julaay 31 kana. Kunilleen sababni Osfaanaa takkaa'u kubbaan hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa ture. Bara kana immoo addunyaa guutuu waggaa dabararraa ka'ee addunyaan guutuun itti hirmaataa jechuudha. Kanaaf bal'inni kun addunyaa guutuu haa ga'u. Akeekni isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin nyaachuudha. Simpatii jaalala waraana bilisummaa Oromoo qabnu mul'isuudha. Maaliin mul'ifna kan jennu qorii qabnu waliif finnee waraana kana waliin haa nyaannu haa soorannu kan jedhu irbaata wanni jedhu galgala waliin nyaachuu jechuudha. Ayyaanni kunillee jilli kunillee kan ta'u galgala. Kanaaf seenaan kana fakkaata. Eessatti eegale yoo jenne Noorz Ameerikaa Kaanaadaatti eegale. Jaallan xiqqaa jechuudha. Akkuma waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa amajjii kana namni xiqqaan tokko sagliin takka eegaltetti Kaanaada irratti jaallan qabsaa'onni miseensa dhaaba kanaa eegalanii Noorz Ameerikaa walitti bal'ate amma immoo addunyaa guutuu akka wal ga'u kan jennu yaada qabnaa. Seenaa gabaabatti jechuudha. Irbaan eegalle irbaati bilisummaa Oromoo kana yoo fakkaatu amma gara ganna 27ffaa bara kana 28ffaatti deemaa jira bara dheeraadha jechuudha. Kana caalaa immoo itti fufee agartee hawaasni Oromoo qoodarraa akka fudhatu asumattan dhaamsa dabarfadhaa. Guyyaan kun guyyaa hawaasni Oromoo qabsaa'onni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin irbaata nyaatu waan qaburra waraana bilisummaa Oromoo irree isaa bira akka dhaabbatu jedha. Guyyaa kana bal'inaan addunyaa irratti zuumidhaa fi miidiyaalee adda addaatiin hirmaanna. Kanarratti nu waliin hirmaadha. Nu waliin waraana keessan bira dhaabbadha. Nu waliin qabsoo teessaniif kan cimsu irree qabsoo teessanii kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka nuuf guyyaa guyyaadhaan lubbuu deebii hin qabne wanni qaaliin namaa kennan lubbuudha. Lubbuu isaa nuu kennaa jira jechuudha. Nuu kennaa ture. Maqaa nutti ture maqaa durii qabnu ni beekna san kan nurraa baase qabsoo Oromooti. Wareegama jaallan ilmaan teenyati jechuudha. Har'a namni aan Oromoodha ofiin hin jenne hin jiru addunyaa tanarratti. Oromoo jechuufuu gatii kafalaa akka ture waraanni kun gatii kafalaa akka ture qabsaa'onni kun yaadatamoodha. Jumlaan bakka takka irratti awwaalamuurraa eegalee tokkoon argitee namni har'a bakka ammaa har'atti jiruuf jireenya isaan beekne jira. Namni qabsoo kanaaf jecha dhala dhabe jira jechuudha. Dubartii obboleeyyan teenya keessa akka aslii Oromoo fa'aan ilmeen isiin qabdu waraana kana. Ilmeen isiin qabdu qabsaa'ota kana jechuudha. Har'a biyya alaa kana keessatti gidiraa wayyaaneen irraan geettirraan dhala dhabuudhaan ilmeen isii nu ta'uu irratti jechuudha. Nutti boo'araa jiraachuu isii beekuu qabna. Warroonni dhiiraa dhalaadhaan guututti wareegama kafalan kanuma yaadachuuf warra lubbuun jiran kana gumaa isaanii bakka hangaa waan jennuuf waan qabnu wal biraa dhaabbannu kan jedhu seenaan isaa gabaabatti kana fakkaata. Egaa jaalchicha bal'inaan haasa'uu ni dandeenya yeroo qabnurraa kanuma fakkaata kan jedhu gabaa ulfaatu. Ulfaatu Jaaljamal egaa akkuma atu ibsu yaaltetti akka gaariitti irraa nu ibsitee namoonni hin beeknes akkatti hin hundaa'ee fi wanti kun maali? Kajedudha. Kaayyoo fi shoorri irbaata woboo tokkoffaan sagantaan kun irbaata woboo ka jedhamee fi walga'iin marii walitti dhufeenyi hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa keessatti iddoo adda addaa jiru irbaata kanarratti kaayyoon irbaata kanaa walitti dhufuun isaan barbaachiseef tokkoffaa odeeffannoo waliif qooduudha. Odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo irra jiru. Lammata immoo marii waliin geggeessu. Inni gama biraa marii waliin geggeessu tokkummaa cimsuu akkaataa silaa seenaa fi aadaa dhimma Oromoo irratti hubannoo waliif uumu waraana keenyaaf immoo gumaacha wanta qaban irratti xiyyeeffatanii akkaataa silaa ittiin waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaachuu danda'u irratti waa walitti qabu. Hawaasni saba kanaa walitti dhufee odeessa waliif kennee hubannoo waliif kennee waliin geggeessa. Kana yaadachuun maali egaa nutis achirratti haallamma gochuudhaaf nuti qabnu deeggarsa uumuudha. Deeggarsi nuti uumnu diinagdee waraana bilisummaa Oromootiin walitti qabna. Sanduwaa miti marii ni geggeessina.
yaada ni mari'achuun jira irratti dhimma qabsoo Oromoo irratti waan kana immoo gaafa goonu tokkummaadhaan wal kabajuudhaan dargaggoota manguddoota hayyoota namoota sadarkaa adda addaarra jiran dubartoota hayyoota hedduu qabna manguddoota qabna miseensota dhaabaa qondaalota akkasumas immoo qabsaa'ota dirree qabsoorra jiran isaan kun irratti argamanii mariin ni geggeeffamaa jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya walgayii keenya kana walgayii miiraan yookaan haala bareedaa ta'een irratti mari'annee irratti hirmaachuu dandeenyu yaada keenya irratti wal ibsinee gaafilee gaafachuu dandeenyu gaafachaa gama biraatiin dirree qabsoorraa hoogganni miseensa qabsoo ni argama. Akkasumas immoo biyya alaa irratti hayyoonni yeroo adda addaatti qalbii keessan keessaa qabdan ni argamu. Qondaalonni fi yookaan immoo hogganoonni jaarmiyaa ABO biyya alaa irratti ni argamu. Qabsaa'onni gameeyyiin irratti ni argamu. Wanti kun kan geggeeffamu karaa zuumiitiini. Karaa zuumii gaafa jennu zuumii jaarmiyaa ABO beeksisni isaa qophaa'eera gaafa 31 galgala akka biyya Oromiyaatti sa'aatii 5 PM yookaan immoo sa'aatii 11 isa jedhamu sana irraa eegalee akka Awurooppaatti sa'aatii 16 PM yookaan immoo sa'aatii 4 akka USA'tti sa'aatii 10 DC time ganamaa jechuudha. Kanaafuu akka biyya Sydney yookaan Australiyaatti sa'aatii 6 AM guyyaa biraa ganama isaa jechuudha. Akka sanaan geggeeffama. Kanaafuu gaa iddoo sanarratti yaaddoleen yookaan sochiin sun maal akka argisiisu waraana bilisummaa Oromoo qabsoo falmaarra warra jiran warra diinaa kallattii adda addaatiin ofirraa qolachaa jiru warra kaayyoodhaaf manaa bahe warra dhugaa sabaa tiksuudhaaf jiru warra fakkeessii fi kaayyoo olii gajjijjiiruu otoo hin taane warra akeekaaf dhugaatiif jiru warra cichee diroonii jala dhaabbatee warra cichee diina daangaa Oromiyaa dhiibdu jala dhaabbatee warra kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uudhaaf kufee kuffisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo baha gadhiyaa kaabaa gakibbaa giddugaleessa Oromiyaa keessa jiru warra kaayyoodhaaf manaa bahe warra dhugaaf manaa bahe warra akeekaa fi kaayyoo dhugaa qabatee deemaa jiru warra kana gargaaruun dirqama keenya. Kanaaf egaa haalli jiru kana fakkaata waraana bilisummaa Oromoo karaa zuumiitiin sa'aatii sanatti argamtanii hogganoota dirree qabsoorra jiran jaarmiyaalee ABO biyya alaa akkasumas immoo qabsaa'ota yookaan hayyoota bebbeekamoo qabsaa'ota gameeyyii miseensotaa fi deeggartoonni jaarmiyaa ABO uummanni bal'aan akka irratti argamanii dhimma kana dhimma irbaata ABO kana maaltu achirratti darba odeeffannoon waraana bilisummaa Oromoo haalli irra jiramu hundumtuu waan darbuu fi kanaaf akka argamtanii irraa qooda fudhattan akka immoo waan dandeessan qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ABO irbaata guyyaa irbaata isaa kanarratti tinnistan kan jedhu asumaan sinis dhaammuu barbaannaa kaayyoon isaa kaayyoo guddaadha. Uummanni keenya akka irratti argamtan isin jechuu barbaada. Egaa Jaal Jamaal ulfaadhu yeroo ammaa kana sochiin siyaasaa fi hawaasummaa Oromiyaa keessatti diinni karaa adda addaatiin burjaajin adda addaas yeroo uumamaa jiru Oromiyaan yeroo sirna federaalizimii geggeessina jedhanii daangaa Oromiyaa jeeqaa jiran waraqaadhaan waan adda addaa godhaa jiran ni argama. Siyaasni biyya keenya keessa biyya Oromiyaa keessatti keessayyuu immoo impaayera Itoophiyaa sana keessatti haala walxaxaa gaafii kallattii adda addaatiin kaasu gidduu isaaniitti illee deemaa jira. Biyya alaa kana keessattis hundumtuu yeroo karaarraa bahee mootii ta'ee
Abboon targee mootummaaf godhee of muudee akka barbaadetti deemutu jira. Manni murtii yeroo ammaa kana feesbuukii kanaa fi tiktookii fi waan adda addaa irratti ta'ee yeroo deemutu argama. Safuun Oromoo yeroo cabee namni wal kabajuu dhiisee adeemsi Oromoo gidduutti jiru dhimmi wal qixxummaa ofiin of bulchuu haqni nageenyi gareewwan siyaasaa Dhagaamaa hin jira. eeyyeen jirta yaa Jamaal. Kanaaf yoo na dhageessa ta'e kanaaf haalli hawaasni bal'aan yookaan hawaasni Oromoo furmaanni rakkoo marii siyaasaa fi nagaa dhufuu danda'u yookaan dhugumaan akkaataa amma PP'n itti deemaa jirtu kanaan akkaataa amma Facebook irratti deemaa jiran kanaan qabsoon Oromoo furmaatni inni argatu ni jiraata jettee yaaddaa ka jedhudha. Okay, amma jalqabe. Yeroo ulfaadhu jaalchichaa gaaffii keetiif galatoomii horii bulii. Egaa akkuma beekamu akka atuu jettee ibsuuf yaalte haalli yeroo amma jiru kun haala walxaxaadha. Wanni walxaxiinsa isa godhe qabsoo Oromoo kan bara dheeraadhaaf diina irratti empaayeraa irratti qabsaa'e qofa osoo hin ta'in qabsoon yeroo har'aa kana keessa illee jira jechuudha. Keessuma qabsaa'ota keessa. Qabsootiin warri deemu akkuma dhaaba kana keessatti haalli adda addaa amma dura bara dheeraa ture. Ammallee immoo daranuu ija addeeffatee takkaahuu adiitti deemaa kan jiruun dhagahamaa jechuudha. Kunis maali? Impaayerri akkuma waliigalaatitti waan qabsoodhaan arganne waan uummanni Oromoo dantaa isaa deeffachuuf qabsoodhaan argate keessaa 1991 as argate akka waliigalaatitti bara 91 duubatti deebisuudhaaf daranuu Oromoo facaasuuf Oromummaa balleessuuf haala bal'inaan qaama seerawaa godhuuf irratti mari'anna jedhanii nama Oromiyaa balleessuuf kaayoo Oromummaa balleessuuf waliigalee murna akkasii guurrataniitti jiran keessatti kan lammataa holola qabsoo Oromoo akka waliigalaatitti waan Oromoon argate akka farraatitti jechuudha. Wareegamni bara dheeraa kafalamee lubbuu amma himnu kana cufatti kafallee mirga xiqqoo amma arganne tanaayyuu sirriin turre warra jedhu warra nu keessaa biqileen warra immoo abbootii takkaa'uu lafa abbaa keenyaa deebisuu qabna jedhutti walitti michuu walitti hirkachuudhaan yeroo kallacha qabsoo kan ta'e sagantaa adda bilisummaa Oromoo irratti duulli bal'aan banamee jira jechuudha. Egaa kana keessaa qoonni jiru Oromoo qabsoo keessa jiru Oromoo wareegama ofii kafalaa ummata Oromoo dardara Oromoo qeerroo Oromoo kafalchiisaa jiru keessaa illee waan akka kanaa ifatti illee yoo baate keessaa maqaa adda addaa warra gabroonfataa bara dheeraa bara dhiyoo ni yaadannaa jechuudha. Ganna 8 dura ofirraa buufne kan immoo bara dheeraa qabsoo dheertuudhaan ofirraa buufne kan immoo biyya ofii dhuunfachuuf biyya ofii misoomfachuuf ummata ofii hiyyummaa keessaa baasuudhaaf tattaaffii godhaa jirru kana duuba deebisu waliin mariin jalqabamuun mariirra dabree qindoomina waliin uumuun qaama tokko waliin ijaaruun ni mul'ata jechuudha. Kun egaa isa diizaaster akka malee hamaadha, akka malee balaadha, akka malee yeroo ammaa kana keessatti ba'aa guddaa warra qabsoo dhugaatiif qabsaa warra kaanii jiru jechuudha. Ba'aa guddaa ulfina tolin fuun. Ulfina kan akkamiin keessaa baana yoo jenne hawaasni Oromoo akka waliigalaatitti bara dheeraaf mirgi isaa hanqatee biyya isaa dhabee mirga yoo jennu namni biyya hin qabne by the way mirga hin qabu. Mirgi ol'aanan ilmi namaa tokko qabu lafarratti waan dhalateef lafa ofii bakka itti dhalate biyya ofii qabaachuu qaba. Kun irra deddeebilee jennee jira. Namni biyya hin qabne
mirgan qabu. Mirgi biyya booda dhufa. Mirga eessatti irratti ijaarratta manaayyuu ka ijaarrattu lafarratti. Lafa hanqiftee qilleensa irratti ijaaruu hin dandeessu. Xayyaarri nuu harkifamee lafumatti gabbu'aa jechuudha. Yoo gubbaarratti qilleensa irratti deematuma ijaarratti. Hawaasni Oromoo man inni ijaarrate qilleensa irra jirraa jechuudha. Addunyaarra qilleensa irra deemaa jirra. Qubachuu hin dandeenye. Wanni mirga dhabneef qilleensa irra waan jiruuf yaada ni qabna. Lafa qabnu san hin arganne yaadni keenyallee balali'aa jira jechuudha. Qilleensa irra jira jechuudha. So yaanni takkaawu mirgi ol'aanan sabni tokko qabaachuu qabu egaa saba ta'e lafa qabaa lafa isaa deeffachuudha. Lafarratti wanni cufti misooma ta'e yoo duuteyyuu qabriin teetuu qilleensa irra turtu lafumatti gad deebitii qabriin teetuu lafa taati jechuudha. Sogaa wareegama waan kafalle san lafa argannee tattaafannu kana daraniyyuu balleessuu yeroo jiran keessatti waraanni immoo kaayoo kanaaf tattaafatullee har'a sadarkaa inni warruma isa bakka sanitti isa deebisu waliin itti walii galuu fi michooma tolfatu inuma hin jirree jechuudha. Adda Bilisummaa Oromoo ifatti lafa kaayee jira. Fira fagoo, fira dhiyoo, diina fagoof diina dhiyoo kan jedhu, diina innikkaa kan jennu kana jechuudha. Egaa har'a diinota innikkaa kana waliin lachuun walii galuu hin dandeenyu. Har'a diina lama qabna. Diimaa amma maqaa qindoomina cimdoo jedhuun ijaaramee jiru. Diina immoo keessaa guyya guyyaan gidiraa ajjeecha buqqaatiif hiyyummaa nuun ga'u kana impaayera sanii jechuudha. Impaayera. Nama impaayera san hoogganu nama baasiin tokko yoo diina kee ta'e namni isa oofullee diina kee ta'e sirra baasaa qileessi darbaa shoofeerri isaatillee impaayeranii baasii saniin ala hin jiru jechuudha. So shoofeericha impaayeraa dabalatee impaayerri diina Oromoo ta'uun wal gaaffii hin qabu jechuudha. Warra immoo baasii san oofuu dhufu jiram baasii san keessaa shofeeruma san ajjeesee irraa kaasee yookaan keessaa buusee ofii yaabbachuu dhufu jira. The same baas. Baasii sun tokkuma jijjiirame. Garuu nama wal jijjiiru shiftiitti jijjiiruuf deemu jechuudha. Biyya guddatte keessatti baasiin halkanii guyyaa sa'a 24 deema. Wanni itti jijjiiramu shoofeera. That's shift kan jennuun kana hojiif. So kanaafi bara akkanaa kana xaxaa akkanaa kana keessa jira uummanni Oromoo yeroo kam caalallee irree ofii firra Oromoo akkuma duratti yaalu jechuuf yaale firra Oromoo inni duraa Oromoodha. Oromoon Oromoof fira. Firri nuti qabnu Oromoof fira. Lammiin lammiif fira. Biyya takka qabna. Hiree takka qabna. Hiree gabrummaa. Hiree takka qabna kan waliin bilisoomnullee kanaafi firri keenya woloodha nuyi numaaf ofiifi. Lammata cunqurfamoota akka keenyatti jira akka keenyaa mirga dhabe olloonni keenya addunyaa irratti warri mirga ilma namaatiif falmatu addunyuma guututti warri nuttaanu cunqurfamtoon akka keenyaa fira keenya. Maaliif mirga isaanis sarbame akka keenyatti mirga barbaadu akkuma keenya lafaa fi jiruu jireenya dhabanii fira nuu ta'an. Fira nuttaana. Firri fagoo warra ilma namaatiif mirga namaatiif falma cuftinuu fira keenya kan fageenyatti jechuudha. Diinni keenya impaayera amma harkaanu qaba. Ka ittaan warra impaayera san tursuudhaaf bakka fedhe haa ta'u amma burjaajiin amma jiru afaan an dubbadhu kan abbaa fedhe dubbataa jechuudha. Afaan dubbachuudhaan Oromoo himachuudhaan Oromummaan fidu namni. Wanni beekuu qabnu Oromummaan waan amma haasofne kan abbaa biyyummaa mirga Oromoo guututti mootummaa Oromoo guututti Oromoon itti hirmaate ijaaruu jechuudha. Sabboonummaa Oromummaa yoo jennu Oromoon garuu dhaloota bakka fedhettaa dhalatu Oromoo ta'uu ni mala. Sun shakkiin qabnu wal falamaa kennallee miti. Nuka akka waliigalaatitti yeroo ammaa kana keessa diinni keenya impaayera harkaanu qabuuf warra impaayera sanitti deemu kamiinuu firooman qabnu jechuudha. Warri nu keessaa bahe takkaa'uu qabsoon waliin godhaa ture. Har'a warra sanii gale cuftinuu diina Oromoo ta'utti beeknaa jechuudha. Haga of sirreessanii sirna sagantaa adda bilisummaa Oromoo itti bulan ittiin deebi'initti warri miseensonni qabsaa'onni sagantaa adda bilisummaa Oromootti amanan itti bulan
itti hayyamanii takkaa'uu deemaniin diina inni kaati fi diina kee gargarii baasuu jechuudha. So kanaaf diina fagoo kan jennu jira ammatti hin to'inu nuti diina inni ka amma nutti aanu kakalee qabsoon ofirraa baafne har'allee immoo asuma deebi'ee numa keessaa qindeeffatee achitti deemu kun seem diinumaa jechuudha. Egaa kanaaf haala xaxaa kana keessa tokkoffaan akka waliigalaatitti furmaanni warra Oromiyaaf bu'aa Oromoon argatte bara dheeraadhaan dhiigan arganne diiguuf deemu dura dhaabbachuun irra qabsaa'uun warra nu keessaa warra lammataa diina lammataa fiduudhaaf waliigallee wanni isaan fedhani akkuma nama duratti jechuuf yaale baasii san keessaa diraayivara yookaan shofeera san keessaa baasanii ofii yaabbachuuf deeman. Kanaaf maal godharree warra isaanii dhiibu iskoortara warra isaan hamoomota waammachaa warra jiru kunillee diina biraati. Qabsoo nu keessaa jechuudha. Qabsoo keessaa qabsoo alaa. Qabsoon keessaa qabsaa'ota fakkaatee warra qabsoo Oromootirratti diina biraa horullee akka adaba godhatan godhu. Warra immoo nu fakkaatee maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbachaa jiru. Mootummaa Oromoo jechaa Oromiyaa diigullee ofirraa tiksu impaayera akkuma jirutti waliin diigu ta'a. Kanaaf qabsoon keenya yeroo kam caalayyuu wal xaxaafi kan morka nama fixachiisu takkaa'u mormii si guuchisiisu ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf harragaa kallattiin namni mormaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kaayoo kaleessanirra jiru sanii jechuudha. Kaayoon isaa abbaa biyyummaa walabummaa jechuudha. Bilisummaa ummata Oromoo mirga Oromoo kan sharafamne jechuudha. Mootummaa Oromoo ummanni Oromoo itti abbaa ijaaru kanaaf falmaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf guyyaa kana guyyaa seena qabeessa tokko guyyaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiif dedikeet ta'a tokko uumuu qabnaa uumamee jabeessuu qabna inni nuufu kanaafi jechuudha. Kanaaf warri eenyummaa keessan jaalattan warri biyya teessaniif falmattan itti duutan itti du'aa jirtan warri immoo ilmi namaa mirga qabaa mirgi isaa kabajamuu fi qabaa gaaffin isaa karma fedheenuu deebi'uu qabjate addunyaas ta'e warra ollaa nu waliin dhaabbadhaa inni nuuf kana. Kanaaf diina keenya fi fira keenya yeroo itti adda baafannu waan ta'eef firri keenya numa Oromoodha keessaa Oromummaadha sabboonota Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii duraatirra qaccee duraatirra jiraa jechuudha. Uummanni Oromoo isa duuban jirra. Isa duuba dhaabbachuu qabna. Warri mirga namaa jaalattan bilisummaa namaa jaalattan akkanuma qabsooftanii rakkina akkanaa keessaa baata addunyaa guututti illee akkan waliin dhaabbattan akkuma walii galaatetti haala guyyaa har'aa jiru ilaalchifne dhaamsa fi waan har'a keessa jirullee isin yaadachiifnaa jechuufane yaalchicha haganuman jechuu dandagaa wanni bal'aadha. Ayyee galatoomi Jaal Jamaal waa hedduu kaaste waan barnoota irraa argatan namni hedduun irraa hubannoo gaa akka qabaatan waa hedduu kaaste. Egaa dhugaatti galatoomi jaala kiyyaa haa ta'u yeroo ammaa kana biyyi keenya Oromiyaan mormii fi dhimma siyaasaatiin wal xaxxee falmachaa fi rakkoon adda addaa gaggeeffamaa jira. Rakkoolee yeroo ammaa kan Oromiyaa keessa jiran rakkoo nageenya waraana jira. Nagaan hin jiru. Namni nagaadhaan bahee hin galu. Inni kaan mirga isaa falmataa inni kaan immoo saamichaaf yeroo itti bobba'utu jira. Mootummaan impaayeraa yeroo itti jimlaadhaan nama fixu jira. Diinonni waggoota dheeraadhaa fi nu gabroonfataa turan yeroo isaan kallattii adda addaatiin daangaa Oromiyaa gudeedantu jira. Kanaaf warreen daangaa keenya irratti rakkoo geessisan yeroo baay'ee Oromiyaa iddoo tokkotti mirgi kennamee fi yeroo isaan daangaa Oromiyaa akka barbaadanitti keessa seenanii akka barbaadanitti lafa Oromiyaa keessatti qe'ee Oromoo irratti Oromoo saamanii fi qe'ee Oromoo irratti abbaa biyyaa ta'anii waraana leenjifatanii
kan biraan iyyuu uummata keenya ajjeesaa morma uummata keenya kutaa kallattii gama biraatiin immoo yeroo isheen daangaa keenya weeraruudhaaf dhufte waraanni bilisummaa Oromoo kokkee ishee dhahee yeroo duubatti ishee deebisutu mul'atutti jira. Waan wal waan qaama tokko keessa amala lama mul'atutu argamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo tokkotti diina inni akka isaatamma jette kaaddi bilisummaa Oromoo nu barsiisira jettu kana diina inni akka kaaddi bilisummaa Oromoo nu jedhe warra Bashaati. Warra kaleessa qe'ee keenya irraa nu saamee Finfinneen irraa maqaatti jiranii Addis Ababaa jedhamu kun uummata tuulamaa achirraa ka'e. Warra uummata tuulamaa fixee achirraa kaasee fidee achirratti galma masaraa ijaarrate. Warra lafa keenyarraa nama keenya kaasee ofii dhufee irra qubatee gidduutti immoo deebi'ee nuti abbaa biyyaatii nuun jedhu. Oddola taane oddola yookaan lafa bishaaniin taane kan namni keessa hin jiraanne kan achirraa waatti dhufe. Finfinneen irra lafa keenyaa nuun jedhu. Nama keenya fidanii irraa kaasanii irraa fixanii. Warra kaleessa harma nu muree fi harka nu mure. Warra immoo lafa dachee harka nu muranii harma nu muran sirna isaanii immoo kan tiksu jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kadiinota akkasii akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kaleessa qabuun masakamee ofirraa dhorkee gaafa ishee waraantes waraanee daangaa isheetiin alatti deebisaa jiru kan isheen olola irratti oofaa jirtu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan wal bira mootoo jiranii qeesaa irratti haadha isaatii fi abbaa isaa biyya isaa keessatti immoo waraana leenjifachaa isheen calliftee ilaaltu ilaalaa jirutu jira. Kuni rakkoodha. Rakkoon kun rakkoo nageenyaa, rakkoo uummatni biyya keenya keessatti akeekni irratti dagatamee deemamaa jirutu jira. Isa kana gaafan jedhu dabile jentii wayiitu jira jechuudha. Maaliif akka waliigalaatti dhaabni siyaasaa yookaan adda bilisummaa Oromoo gaafa nu barsiisu warri kun diina innikaati jedhaniiru. Wagaa diina innikaati herga jedhee kaayyoon nuti qabannee waraana geggeessaa jirru suma sana. Har'a dhiya Oromiyaa keessatti Bizaamoo jedhanii lafa Oromoo maqaa jijjiiranii waraana itti ijaaranii qe'ee Oromoo keessatti yeroo isaan dhangala'anii socho'aa jirantu jira. Waan hin jirre gama biraatiin immoo waraana bilisummaa Oromoo gara giddugaleessaatti yeroo isaan lafa darraa yookaan dharraa jedhan gara sanaan seenanii salaala irraa fiicharraa waraana bilisummaa Oromoo akkuma isaan sanaatti seenanii uummata Oromoo saamuudhaaf dhufan waraanni bilisummaa Oromoo dhayee ofirraa deebisu jira. Warri kaayyootti cichee jiru warra akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhate warra gootummaadhaan fuuldura dhaabbatedha. Dabile jentummaatu as keessa jira. Maaliif dabile jentiidha jedhaa? Namoonni dhuunfaa akeekaaf kaayyoo dagatanii yeroo qe'ee Oromoo dabarsanii kennantu argama. Kana gaafa laalu miseensi adda bilisummaa Oromoo kan miseensa ABO wanti kun akka sirrii hin taane ni hubataa jechuudha. Maaltu deema? Wal amantaatu laamshaa deemaa jechuudha. Amantaa nurraa dhabaa jechuudha. Eenyutu amantaa nurraa dhaba? Uummata Oromootu amantaa nurraa dhaba. Gaafa kaayyoon sharafamu. Kanaaf wanta kana saaxiluun dirqamadha. Har'a bara Girmaa Xurunaa fi Jawaar fa'aa yeroo isaanitti wal saaxilantu jira. Kanaaf walamantaan waraana bilisummaa Oromoo gidduudha akka dhabamu, walamantaan kaayyoo bilisummaa Oromoo keessatti ilmaan Oromoo keessaa akka dhabamu wanta akkasiitu geggeeffamaa jira. Har'a qabsoon galman geenye wal saaxiluutu akka malee hammaataa jira. Gaaf kaleessa akkas gootee waliin jechuutti jira maarra. Oromiyaa keessatti gaafa akkastu ta'amu immoo namni walamanii qabsoo waliin geggeessuun hin danda'ama waan danda'amu natti hin fakkaatu. Maaliif
hicciitiin qabsoo waliin geggeessan hundi isaa goodatti gadi yaa'aa jira. Kuni aadaa fi sansakkaa adda bilisummaa Oromoo ABO'n nu barsiises miti. Otoo qabsoon galmaan ga'iin injifannoo wal saamuunis jira. Wanti na dinqe tokko Girmaa Xurunaatu Lammaa Magarsaa gara qabsootti fidee kan jedhu tokko dhagaye. Okay, Lammaa Magarsaa qabsaadha jechuun hin dandeenyu har'ayyuu qabsootti dhufuu isaa iyyuu hin beeknu. Opiidiyoo ta'uu isaatti nu badhaa. Qabsoo Oromootiifis afaaniin dubbate malee bu'aan inni buuse tokko hin argine. Inni Lammaa Magarsaa gara qabsootti fidu Shimallis Abdiisaa gara qabsootti maaliif hin finne? Oromoon kan hubachuudhaa qabu ani waan tokkichi wanti har'allee ofirraa baasee dubbachuu barbaadu tokkotu jira. Opiidiyoon ganda tokko keessatti dhalatee ABO ganda tokko keessatti dhalatee ol caalchifamee yeroo laalamutu jira. Kuni dur akka kanatti ilaaluutti hin turre reefu naafuu jira wanti kun. Kan gaafa fincilaa hin jirre, kan gaafa farsoo, kan gaafa geeshootumaa barbaannee dhabnee, gaafa farsoo dhugaa bakka teenyu dhabnee jedhanii mammaaksa Oromoo naannoo kiyyaati. Bakka itti dhaladhe Oromiyaa giddu galeessaa keessatti kan gaafa geeshootumaa barbaannee dhabnee, gaafa farsoo dhugaa bakka teenyu dhabneedha. Gaafa fincilaa fi mirga sabaatiif falmamuu fi lolamuu fi manneen barnootaa keessatti rasaasa waadamu kan ajjeefamu kan yeroo hundaa hurjii qabsoo taateetoo beekamtu iddoo tokko namuu beeka. Ka gaafa injifannoo fi waatu nutu godhe jedhanii itti waamani kan gaafa fincillillee karaa karra duubaa baanii badanidha. Gaaf tokko mooraa qabsoo keessatti fincilatti warra hirmaatee hin beekne. Opiidiyoon maqaa gaggaarii qaban nama lama. Adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti ilaalu. Lammaa Magarsaatii fi Alamaayyoo Toomsaati. Junaddii Saaddoo, Abbaa Duulaa Gammadaa, Shimallis Abdiisaa fi eenyuun gurbaa namicha warra Jimmaa bara qeerroo fi ficciisaa ture kan. Muktaar Usmaan fi eenyu namicha warra Ilubaa Burkana ka Muktaar Kadir. Warreen kun maqaan dhaaman. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti afaan guutee waan dubbachuudhaaf deemu. Oromoon diinni diinaa hamma jechuun barretti. Hamma isa tokko ofitti aansanii Lammaa Magarsaa Eertiraa dhaqee amma shaayiin qabbanooftutti hin qabbanooftu beeka shaayiin daqiiqaa 30 hin guunne keessatti dhimma Oromoo gaafii Oromoo waggaa 50 ol dhiigni Oromootti dhangala'aa turee fi waliigalteen dhabamee waliigalteen godhamee daqiiqaa 30 hin guunne keessatti waliigalteen godhamee too Eertiraarraa dhimmi murtaa'ee gara biyyaatti galame suni kana jechuudhaaf miti. Shimallis Abdiisaa yookaan Abiy Ahmad bira waggaa 7-8 Finfinnee keessa taa'amee waliigaltee nama sanaan godhamne. Qabsoon Oromoo ija qulqulluu wallaalaan jirtu. Shimallis Abdiisaa diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Kaayyoo Oromoo hordofaan jiru eeyyee diina. Abiy diina. Lammaa Magarsaa diina. Opiidiyoon guutuun ishee diina. Qabsoo Oromoo bu'aan isheen buuste hin jiru. Garuu Girmaa Xurunaa faatu qabsoo Oromootti Lammaa Magarsaa fide. Okay? Har'a immoo warri jiran maaliif warra kan biraa qabsoo Oromootti hin fidin? Maal yaalanii dadhaban? Rakkoon mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru ilmaan ganda tokko hiriirsanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti warra walitti haanu fira godhanii isa kaan immoo diina gochuu ture mooraa qabsoo Oromoo keessatti unkuraa fi urgufaa amma kana ga'u fidaa jira. An Opiidiyoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti lakkaa'ee hin beeku. Garuu gaafa isa tokko mooraa Opiidiyoo mooraa isa qabsoo Oromoo keessa isa tokko fira godhanii isa tokko diina godhan arguutti jira waan ta'eef. Kun sirrachuudha qaba. Opiidiyoon Opiidiyoodha.
Oromoon abbaan isheen buusten jiru. Opiniyoon isheen tokko gaarii taate opiniyoo isheen tokko hamaan taatu. Opiniyoo ishee tokkoo fi loobistii taanii ishee tokko immoo yeroo akka malee miidhan sirrii miti. Opiniyoodha. Lamaa ishee hundi ishee tokkumaana. Garaagarummaan qabdu hin jirtu. Ishee fakkeessitee uummata Oromoo afaan damma dibattee uummata Oromoo qaalaatti ooftee qabsoo Oromoo sakaaltutu iyyuu irra hamtuudha. Isheen irraa akka waan gaarii hojjetteetti miseensota qabsoo bilisummaa Oromoo to'annoo ala baastee rakkoo adda addaa geggeessaa jiran Oromoon akka walamanee wal faana qabsoon geggeessine gidduu Oromootti gaappileen uumamaa jiran kun dhaabbachuudha qabu. Gaappiin har'a mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamee gama tokkoon faannoo gama tokkoon piippii jidduu kana keessatti maaltu deemaa jira? Kaayyoon gaafii Oromoo akka inni dadhabu warri walabummaa bilisummaa Oromoo geggeessuudhaaf deeman akka dadhaban akka namni waliin dhaggeeffanne gola cimdoo fi gola piippiitti akka deemamu warri gidduu kanatti walabummaa Oromiyaa geggeessina jedhan akka humna dhaban kanatu deemaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo dhugumaan walabummaa fi bilisummaa Oromoof Oromiyaa barbaadan kaayyoo Oromoo galmaan gahuufeetan piippiinis qabsoo Oromootiif bu'aan isheen fidde tokko hin jiru. Uummata Oromoo ajjeesa qeerratti gubaa bara ajjechaan ta'een beekne mooraa qabsoo Oromoo keessatti agamma qe'ee Oromoo keessatti ta'een jenne bara piippii keessa waan ta'eef cimdoon warra kaleessas morma nurraa kutee arma nurraa kutee harka nurraa kutee lafa keenya irraa nu kaasee oddola godhee Finfinneef Dirredawaa keessatti akka barbaade jiraachaa jiru. Warra har'a Wallagga Horroo Guduruu keessatti qe'ee Oromoo nurraa fudhatee akka barbaadetti godhaa jiru. Warra maqaan jirre nu moggaase warra harmaa fi harka nurraa muree morma immoo har'as nurraa muree basmaam jedhee nu qalaa jiru. Isaan kunis gaafii Oromoo nuuf deebisan eenyu wajjin yoo ta'an hin jiran. Kanaaf gaafii Oromoo ka deebisuu danda'u. Ilmaan Oromoo akeekaaf kaayyoo ABO qabatanii deeman. Waraana bilisummaa Oromoo warra walabummaa fi birmadummaa fi kaayyoo dhugaatti amanan. Isaan akka ta'e uummanni Oromoo sirriitti beekuu qaba. Uummanni Oromoo akka waliin amanneef odeeffannoo icciitii saaxilamaa jiru kana. Kaayyoof jettanii icciitiin barbaade abbaan barbaade yoo ta'e warra qabsoo Oromootti bira dhiyoodhaas dhufan warra akeekaaf kaayyoon isaanii lallaafa warra aangoo wayii karaa qaxxaamuraatiin butachuu barbaadantu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal shakkii uumaa jira waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo otoo ajjeefamaa otoo du'aa otoo waan rakkataa jiru waan akkasii keessa waan jirre beektanii waboo deeggaru. Gama biraatiin wal shakkiif wal qoqqooduun uumamaa jiru kun dhaabbate kaayyoo barbaachiftuuf sana walabummaa birmadummaaf hiree uummata Oromoo kaayyoo galmaan gaachuudhaaf qabsoon Oromoo barbaadu sanatti akka deemu isa sanarratti wal tumsuu. Kanaaf miseensonni jaarmiyaa ABO biyya alaa keessa jirtan waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irratti jirtan itti gaafatamummaan nuti har'a baachuudhaaf qabnu wanti guddaan nuti gochuuf qabnu akkamittiin kaayyoo keenya galmaan geenyaa akkamittiin rakkoo har'a keessa jirru kana keessaa bahuu dandeenya isa jedhuuf baqattummaan nageenyi hojii dhabdummaan rakkoon diinagdee walamanuu dhabuu kana keessa akkamitti bahuu dandeenya rakkoo nageenyaa qabsoodhaan irraa haanna dargaggoonni hojii dhabanii rakkoo keessatti kufuun isaanii sirnatu godhe sirna kan ofirraa kaasuu qabna. Sirna kan ofirraa kaasuudhaaf immoo qabsaa'uu qabna. Gama biraatiin buqqaatiin har'a Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi baqattummaan namni biyya isaarraa bahee baqachuudhaaf deemu kun Oromiyaan nagaa yoo taateef waraanni bilisummaa Oromoo yoo jabaate humna kana nurraa kaasuu danda'e yoo sana buqqaatiin ni hafa namni keenyas baqatee biyya irraa bahuun ni dhaabbata. Rakkoo qaala'insa diinagdee qaala'insa jireenyaa har'a deemamaa jiru kanarra afuun kan danda'amu yoo Oromiyaan walaba taate bilisa taate biyyi keenya wanti isheen dhabde homtuu hin jiru
isa kanarra haanuudhaaf walamanuu akka godhannuuf walamanuu dhabuun siyaasaa har'a icciitii gadi baasanii Facebook irratti walitti maxxansaa oolan kun rakkoo kanaa olii baay'ee himuu dandeenya. Har'a icciitii sana firfirsuu qofti furmaata fidu. Akka Oromoo waliin amanne akka Oromoo wajjin hin hojjenne akka kaayyoo akeekni Oromoo bakki isaa ijji isaa wallaalamu nurratti hojjetamaa jira. Isa kana keessaa furmaanni marii hunda galeessa ta'e kaammatu ka fakkeenyaaf guyyaa akka guyyaa irbaata oboo kanarratti namni waliin haasa'u kabaja mirga namoomaa mootummaan hamaan kun akkamitti nurraa bu'uu danda'a. Isa taanu immoo akkamittiin biyya keenya irratti abbaa ta'uu dandeenya ka jedhullee marii guyyaa ganaa keessatti ni argama. Hayyoota hedduutu jira. Rakkoo kana furuudhaaf immoo waraanni bilisummaa Oromootiin inni sun barbaachisaadha. Karma jedhuun qaba. Jaaljamaal nan dheeressee ittaansuudhaan ga'een Oromoo biyya alaa isa diyaasporaa jedhaniin kuni Oromoonni biyya alaa kana jiran biyya keessa jiran har'a aadaan waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu durii suni baay'ee waan irrachaa jiru fakkaata. Kana dura sababoonni isaa xaxaa fi shiroota biyyoota alaa kana keessatti deemaa jiran waan geggeessu waan qabuuf gama biraatiin namni keenya akka durii sana walirraa waa baruu waa wal hubachuu dhabee inni tokko gara impaayiraatti galee fiigaa mootummaa kiyya jedhaa inni kan biraa immoo lakkii miti jedhaa jidduu kanatti uummanni keenya hiraarfama keessa jira. Inni gama biraatiin uummanni keenya rakkoo akka waan biyya keessatti ol deebi'an investii godhanii itti maallaqni isaa irraa nyaatamee kan rakkina keessa jijjiiru jira. Marii fi wal hubannoo kana jajjabeessuudhaaf Oromoon biyya alaa keessa jiru hawaasa isaa keessatti fakkeenyaaf hojii adda addaa hojjechuudhaaf fakkeenyaaf namoonni baay'een dur hojii tola ooltummaa hojjetanii waa geggeessantu jiru. Bara kana keessa garuu sunillee hin jiru. Akka waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo aadaa uummanni Oromoo biyya alaa keessa jiru fi biyya keessa jiru aadaa afaan Oromootiif kachuudhaaf barnoota walii kennee ogummaa isaa waliif qooduudhaaf waan hojjeteetu waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf tinnisa gochuudhaaf marii wal hubannoo jajjabeessuudhaaf hawaasa keenya biyya alaa kana keessa jiru fakkeenyaaf yeroo adda addaa saboota biraa ni argina. Yeroo isaan tola ooltummaa oolan saboonni biraa yeroo isaan waa wal gargaaran ni argina. Yeroo isaan saba Sudaanii kanaaf amma biyya kana keessatti Sudaaniidhaan waa yeroo funaanan argina. Sudaan gargaaraa jedhanii UN'dhaan waan adda addaatiin garuu keenya uummanni keenya sanaa ol qeesaa irratti ajjeefamaa jira. Magaalaa keessa ofirraa dhoowweeti mootummaan baadiyyaa keessa garuu uummanni keenya yeroo inni waan tokko waan dararama guddaa meeshaa gurguddaan irratti dirooniidhaan taankiidhaan waan adda addaatiin dhumutu jira. Kanaaf waan kanaaf wal hubannoo jajjabeessuu hawaasa keenya kana biyya alaa kana keessa jiru diyaasporaa yookaan biyyoota alaa kana keessa jiran akkamittiin Oromoon kun walitti dhufee qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu danda'a. Wal hubannoo kana akkamittiin uumuu danda'a. Marii as deemu kanarrattis wal qabsiistanii mee akkamittiin nu ibsitu ka jedhuun yaada dabarfachuu barbaada. Jaaljamaal fayyaa ta'e fudhadhu. Ayyee jaalakiyya ulfaadhoo yaalchaa horii bulee. Egaa kun wannuma amma haasofnu kanaan wal qabata. Tokko yayyabni marii kanaa barbaachisummaan marii hawaasa tokkoo rakkoo uumame furuu qofaa miti. Egeree isaatillee akeekudha jechuudha. Egeree sabni kun rakkoo tana keessaa yoo bahe hiyyummaatti gabbaa. Biyya hiyyoomte, saba hiyyoome, saba buqqe, saba dhukkubsate, hojii jireenya dhabetti gabbahaa jechuudha. Yeruma takkaan bilisummaan takkaan walabummaan waan dhufteef waan ati feetu roobee yeruma takkaa lafa siin gootu hojii fedhaa jechuudha. Hojii tokko nam lamaatii miti. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo akka nam tokkooti jechuudha. Nama tokko miliyoona 70 keessaa nama tokko
jechuutti dandeenya jechuudha. Kanammoo biyya ofii misoomsuu dabalatee marii har'a jiru kana akkamiin rakkoo kana keessaa baana kan jedhu mariin hawaasaa tan maqaafte kun barbaachisaadha jechuudha. Egaa mee ala kanatti haa dhufnu seenaa nama alaa daayispooraadhaan kun haalaalu warra baqattoota biyya isaa keessaa haala adda addaatiin bahe. Haala diinagdeetiin dhiibamuu jira, rifijii kan jennu kun haala nageenyatiin dhiibamuu jira. Argitee haala adda addaatiin mootummoota biyya san keessa jiran wal diduudhaan keessaa yaa'a jechuudha uummanni. Baqatanii biyya ofiitii bahuun Oromoo qofaa miti jechuudha. Addunyaan tun gaafa dhalattee irraa kaatee namni qilleensarraa caamni takkaa'u oolan ta'ee takkaa'u beelli ta'ee ni baqataa jechuudha baay'een sun baqni seenaa baqataa. Eega baqateen booda bakka irraa beesan akkamitti deebi'ee cimsaa yoo jennu seenaan waa hedduu nu agarsiisa. Biyyoota amma uumaman kana yoo ilaalle Middle East moo dhaqnee biyya takka qofa keessaa fudhanne biyyaarra warra Yihudaa kana warra Juu kana yoo ilaalle 1960moota keessaa biyya bitamte jechuudha. Hawaasni isaa baqataan isaa biyya addunyaa tana keessaa wal gahee maappii tokko lafa kaa'ee biyya teenya dhuunfachuu qabna jechuudhaan baay'ee ni miins horiinis ta'e waan ta'e bitatee dhuunfatee warroota gurguratanirraa dhuunfatee jechuu seenaa kana guddoo keessan bu'u har'a biyya addunyaa tana akka lammaffaatitti olii gad ooftu taatee argaa jirraa jechuudha yeroo ammaa kana keessa. The second powerful kun maalirraa dhufe namni gariin baqataa jedhee maqaan taanetti baasa. Baqanni furmaataa miti, filmaata nu finnee miti. Baqanni rakkina du'a diddaaf jechuudha. Namni jiru immoo wayi bahaa jedheeti ka du'e qofatu ittiin baane. Namni jiru kun baqatee biyya ofii ijaaraa jechuudha yoo dagachuullee baate. Ittuu yoo galuu baate biyya ofiitiif yoo mormate sabni kun dhugaa qabaa jedhee biyya addunyaa tana hawaasa addunyaa kana yoo kakaase nama du'eerra nama jiruuf bu'aa qabaa jechuudha. Namni du'aan irraa maayii nama waan keessa dabreef waan itti deemu laalle. Nama waan itti deemuu fi waan keessaa dhufe illee laalle sun du'aa oliiti. Ha du'e immoo naachuralii kan du'e ol bahee homaa siin godhu garuu akeekni inni irra du'e sun mootiveessi godha si kakaasa. Oromoo keessatti warroonni nurraa dhuman wareegama qaalii kafalanarra jiraatanii waan nuun godhan garuu waan isaan irratti du'an santu morka nu naqaa jechuudha. Akeeka isaanii san bakkaan ga'uuf marxifannee kaanaa jechuudha warri dhugaatti hadooddiin sabummaa nu dhagaamtu. Sogaa amma diyaaspooraa isaan baanan kana keessatti addi bilisummaa Oromoo hawaasni isaa bakka fedhe haa jiraatu marsirrallee yoo namni jiraate hagammatti hin dhageenye bakka jirutti namni tokkollee yoo jiraate dhaabichi ni jiraa jedhee waan amanuuf akkuma sirnaatiitti caayaa ummataa biyya baqattoota biyya alaa jiran jiraattota illee haa ta'u namni baqatee qofa hin jiraatu baqatee ba'aa jiraachuu mala jiruu ofii hundeeffatee yayyabatee jiraachuu jiraa jechuudha. Lammooma ofiitu jijjiiree garuu bakka irraa dhalate hin dagatu waan fedhe haa jijjiiru miseensummaatti ijaaree addi bilisummaa Oromoo caayaa ummataa jedhee seera feera jiruun akka isaan qabsoo fi biyya ofii bira dhaabbatan godhaa ture godhaallee jiraa jechuudha. Akkuma yaadatamu addi bilisummaa Oromoo qabsoo mala qabsoo filatee qawween nan baaftu jedhee haqi tokko jechuudha murteeffatee gaafa biyya galu waraanni bilisummaa Oromoo har'allee akeekni kun sirrii miti kun nun baasu haala har'a addunyaan impaayirattii sun keessa jirtuun ammallee mariidhaa fi mirga namaa warra kabajuu miti jedhee warra didee dirree tafee jechuudha. Warra har'a arginu kun nama meeqa tafeellee waliin beeyna gaafasis wanni isaan hambisellee qajeelatti beeknaa jechuudha. Raagni isaan kalee raagan sun raagallee miti actually waan lafa jiru himanii namoota biraatiif raaga fakkaata. Namna tamma irraa maqaa himtee fi namni har'a isa malee jedhee kompiitara fuudheetti kennee har'a immoo qabsaa Oromooti jedhamee harka ebelin jedhu kun waan godhe ni beeknaa jechuudha. Seenatu yaadata. Qabsoo Oromoo iccitii Oromoo waan atamma ibte kana waan Amboo irratti wareegama hagasii kafalamisa iccitii san fuudhee
eenyu kennellee ni beeknaa jechuudha. Namni ani baanu kun maqaallee yoo dha'uu baadde barbaachisaa miti maqaa namaa dhuunfaa dha'uun. Okay? Garuu hojii isaanii maqaa dha'uun barbaachisaadha. Hojii sirriitii yoo ta'e hawaasni amanu. Warri isaan irra saaxilaa jiran dhiifama achirratti wanti nani gajjabeessuu qabu Lammaa Magarsaa irratti qaama lama wal lola. Qaamni lama wal lolu tokko qaama Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoos Lammaa Magarsaa gara qabsootti kan fide nuyi kan jedhu dargaggoonni Girmaa Xurunaafaa fi Dachaasaa Wiirtuu fa'aa. Gama biraatiin Jawaar Mohaammed fa'aas Lammaa Magarsaatti fuudhanii waa gochuu turan. Wal falmiin isaan jidduu jiru Lammaa Magarsaa nutu gara qabsootti fideedha. Inni Lammaa Magarsaa gara qabsootti fidu fi yeroo tokko immoo Alamaayyoo Atoomsaa wajjiniin hojjechuun nama boonsaa warra jedheetu Adda Bilisummaa Oromoo keessa ture. Alamaayyoo Atoomsaa qabsaa godhanii Lammaa Magarsaa qabsaa godhanii. Opiidiyoo warra kan biraa garuu qabsaan godhan maaliif gaafiin tokko kana Adda Bilisummaa Oromoo dhaabuma keenyaatu kana godhaa deemaa jira. Kuni waan mul'ataadha waan namu argu. Waan namni argu yoo irraa dubbatan gandummaan qabu. Barbaadan gandummaatti isaa fidan. Ofii immoo garuu gandummaa akkasii calaqqiftuu fuuldura deemtu tokko jechuu jiru. An opiidiyoon hundi ishee tokko. Opiidiyoon hundi ishee tokko. Hundi ishee. Siigalee ani opiidiyoo ishee kamtu gaarree ishee kamtu iddoo Oromoo keessaa harka hin qabne. Ishee kamtu Oromoon buqqa'uu keessaa harka hin qabne. Hundi ishee tokkuma. Afaaniin odeessitee odeessuu baatte garuu akeekaaf kaayyoo dhokataa isaan qabsoo Oromoo keessatti oofanii wal shakkii wal qoodinsi uumamaa jiru kuni maalirraa ka'ee isa tokko qulqulleessanii isa tokko ammeessu kaayyoo santu akkas jedhaayi opiidiyoo ishee kamtu Oromoodha waa gaarii hojjete malee kompiitara isa kenne qofa miti. Lammaa Magarsaa yuunu turbuu seensisee gara qabsootti fide agarsiiftuu waan kanaa maa inni beekta? Eertiraa dhaqee Lammaa Magarsaa lafa otoo shaayiin qabbanoofne shaayiin haaloo namaa bu'e otoo qabbanaa'in qabsoo Oromoo waggoota meeqaaf lubbuun itti kaffalamaa ture sana daqiiqa tokko jidduutti gale. Waggaa 9 Finfinnee keessa taa'u jira Adda Bilisummaa Oromoo. Haga har'aa waan akkasii tokko maa dhiibbaa godhanii dhaqanii opiidiyoo achi keessa jiru wajjin mari'atanii gadi hin baasin. Tarii harka lafa jalaatiin hojjechuu danda'u. Iftoominni akkasii sun maaf hin jiraatin? Kaleessa yaadni akkasii sun maaf hin godhamin? Sinii galee rakkoon jirtu kana iddoo lachuu rakkoon jira. Garuu immoo har'a wanti har'a godhamaa jiru kuni akka uummanni Oromoo wal jibbu qabsoo jibbu karaa lachuun irratti hojjetamuu jira. Facebookidhaan gabbaamee abaloo akkas godhe akka waan qabsoon galma ga'e. Okay, namni wal amanee wal faana hojjechuu dhiisuu danda'a. Walirraa shakkii uummate. Qabsoon galma hin geenye. Ani Jaaljamaal wajjiniin yoo narra waa hojjedhate Jaaljamaal boru waan sana akka hin taanetti kan jettee namni callifee manatti deebi'ee taa'uu danda'a. Kana jalaan Tsindoo fi Piippii lamaan isaanii walitti hafaa jechuudha. Kana gaafa siin jedhu maal jechuudha? Qabsoon Oromoo inni walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa jedhamu jidduutti akka uummanni Oromoo wal shakku akka icciitiidhaan waliin hojjenne akka harka lafa jalaatiin illee wal namni wal quban qabaanne waan kanatu deemaa jira. Siin jechuu barbaadeen kan akkamittiin wanti kunis walitti deebi'ee araarfamuu danda'a? Uummata Oromootiif dhaamsi dabarsitu maali? Diyaaspooraan Oromoo yookaan immoo lammii Oromoo biyya alaa kana keessa jiru akkamittiin qabsoo isaa tinnisuudhaaf danda'a? Namni manatti galee kaan piippii faarsu jira. Inni kaan immoo qabsoo Oromoo jibbee baay'eensaa kan natti hin kaasin siin jedhu fa'aa baay'ata. Piippiin amma deemte biyya alaa kana keessatti waan akkasitti deemtu irra geessirti. Ilmaan Oromoo garuu abdiin kutan. Ilmaan dhugaa, ilmaan sabaa abdiin kutan falmaatti jiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo kufanii kuffisanii diina kallattii lachuun ofirraa dhorkanii warra falmaatti jirantu jiru. Kan immoo diina qeesaa keessa yaasee bukkee deemee isaan gargaarutu jira. Cinaa deemee isaan gargaarutu jira. Kanaaf wanti kun akkamittiin uummanni Oromoo dhimma marii fuuldura keenya kana deemaa jiru irratti wanta kana giddu galeessa godhatee mari'achaa qabsoo isaa ishee dhugaa ishee akeeka ishee qulqulluu sana
ishee as naa qabi achi naa qabi isheen kun ganda kooti isheen kun gara biraati isheen kun maal hin jenne sana waraana bilisummaa Oromoo warra kaayyoodhaaf lubbuu isaanii kennanii otoo ajjeefamanii otoo madaanii otoo rakkatanii garaagarummaa jidduu isaanii qabatanii tokkummaa isaanii cimsanii kaayyoo fakeekaaf of kennanii kufanii kuffisaa jiran sana akkamittiin bira dhaabbachuu danda'a Oromoon biyya alaa kana keessa jiru akkamittiin warri Oromoonni biyya alaa kana keessa jiran gar tokkotti dhufanii karaa dhugaa kana karaa qabsoon irra deemtu kana gar tokkotti oofuu danda'ama suma jedhu akka wanni tuufi malee nam tokko qofatu kompiitara kenne miti inni kaan immoo qabsootti finnee jedha inni kaan immoo gaafii waggootanii 50-60 oliif ture daqiiqaa 5 jidduutti firfirsee dhufee itti gale maali isa tokko duwwaaf isa kana duwwaa miti bara gaarraatti kata'aa jiru kanuma sin jechuu barbaade fayyaate jaaljamaa. Fayyaa ta'e jaalchicha kompiitara tokkicha kennamee san miti katilaaltu kaayoo qabsaa'ota Oromoo qeerroo kumaatamootaa santu kenname beeki. Isintu asiin gahee mirgi keessanii jechuu beek interpret yoo goote ergaa guddaa qabaa jechuu kompiitara birrii 1000 miti beekaati ilaaluu qabdu. Kaayoo akka waliigalaatitti qabsaa'onni qeerroon ka irraa hafe lubbuun hafe har'a gaara jiru kun kafale san OPDOdhaaf galchan galanni isintu qabsoo tanatti dhufee namni sunuu eessa jiraadha har'a yoo nama qeeqan sanitti amma sila mariin kun bal'inaan gara biraatti sokee natti tola har'a maaliif guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana agartee diddimnee urgeessinee babbareechinee guyyaa kana gammachuudhaan irbaata waliin nyaachuu kan jedhu irratti qofa xiyyeeffannaa afan malee wanti jettu kun hundee isaa yoo laalle adda bilisummaa Oromoo kaayoon isaatu qancariinsi qabsoo kanaatiyyuu ideolojii namni akka fedhetti namni dhuunfaa waan ofii ooffatu har'allee deemaa jiru ka amma ati maqaa dhooftu kun agartee ideolojii namootati namni ati maqaa dhooftu kun an jiraachuu isaatu asumatti an dhagaya Oromoo keessatti okee maa jiraataa miti namni nama cufa beekuu hin dandeessu inni haa jiraatu akka waliigalaatitti deebii kee kana deebisuu fi akeekni kun waliigala nama tokkoof murna tokkoof yookaan immoo tuuta walitti qabamee waan fedheen farshoon ta'e waan waliigalu tokkoof galata galchuuf malee dhugumaan balaansii eeggatee madaala eeggatee dhugaa laallateen qabsaa'otaaf galata galchuun I don't know keessatti hin argu summaa ta'ee kan jennu san keessa sokotuu baanne yeroo nurraa fixa garuu immoo of duraaf promise bal'inaan itti deebina har'a waan akkaanuu qabu dhabamiinsa warra waan jirruufi dura jiraatteeti dhabamiinsa kanaaf maaltu waliin nu fidee irratti mari'anna dura dandamachuu qabna akka namaatittuu jiraachuu qaba Oromoon akkuma Oromootittuu jiraachuu qaba jechuufni taati kaafte sirriidha kompiitarri askaa fakkii dhafanii galata qabsaa'ota Oromoo namaaf OPD of galchinee jechuufi namaaf qofa sun ta'u namni sun eenyu hooggana yoo ta'e instituushinii OPDO san hooggana argite OPDO keessa qabsaa'onni sabboononni hin jiran jechuu kiyyaama kanarra Oromoodhaaf falmantu jira okay galanni isaanii gaafuma falmanii waan sanitti aananii naa ta'u garuu haga sirna nama nyaatu kana hooggananitti keessa jiranitti maqaan isaanii sirnuma kana waliin ka'a haga qulqulleeffatanii fakkiyaatti kaafte kana agartee maaliif hin godhanii taati jette xiqqoo waan miiran takka jira 2000 gara 6 immoo 7 akkasii OPDO keessa hoogganaan OPDO guddaan jeneraalli tokko gaafa qabsoo Oromootitti dabalamu waan tokko irratti dalaganii diina fudhachuu waan biraati argitee waan nu cufti godhuu qabnu maaltu ta'ame achumaan fuudhamee immediately akka dhufu badhaasa kennameef badhaasa akkam aangoo jechuudha aangoodhaan badhaasa namaan kennan argitee dura nama san mana namaa ture nama san ni beeyna waan waliin turre fuudhameeti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godhame lakkii wanni kun hin ta'uu dhiiroo aadaa waraana kanaan beeku namni tokko waraana tokko ajajuuf aadaa isaa gootummaa isaa dadhabiinsa isaa hammeenna isaa beekuu qabdaati waraana ajajuuf dura
aadaa waraanni bilisummaa Oromoo aadaa of danda'e qaba. Akka waraana addunyaatirra akka waliigalaa waraana haa ta'u malee aadaa qaba, safuu qaba, safuu irraa dhalate qaba, safuu uummataa qaba. Nama tokko aadaa waraana biraa keessaa dhufe, aadaa saamuu keessaa, wal tuffachuu keessaa, olaantummaa keessaa, nama balleessuu keessaa dhufe, nama balleessaa sanuu harkisaatu dhiiga qabu. Okay, fuutee waraana ajajaa yoo goote akkamsi fakkaatame? Okay, sun tokko. Haa ta'u didame. Lakkii nama kana birrii yoo ta'e waliin guurree miliyoonaan badhaafna jennaan didame. Okay. Amma gaasii gara biraan oofe bakka takkatu quufan deema. Gaafa ji'a sadiin hin geenye namuma isa achirra kaa'isan kabalaan oofe waraana fudhatee gaafa keessaa bahu cuftuu jala ba'e. Okay. Dhaabichi kunuu dhaluu malee guddifatu ni beeyna. Garantaan itti deemna gamee kana hirmaa gabaabbanna. Gaafa san maal jedhame namicha san qofan balaaleffannee dhala nama inni irraa dhalatellee qabsoorraa gara biraa oofu dhufee jechuudha. So wanni kun bareedaa miti akka aadaatti fudhannu. Ammalleen taanaan warri diina keessa jiru sabboononni jiru. Ammalleen taanaan ni hawanna ni barsiifna waliin dalaynee waliin haasofna akka qabsoo Oromootitti miinetti akka aadaa Oromooti akka qabsoo Oromootitti godhanni godhan. Har'allee itti fufuuf deemna abbaan fedhe. Anyhow tokko caalchisanii qabsaa gaafuma inni dhufe badhaasan reeburra barsiisaniiyyuu nama waan kanatti dabaluun sirriidhaan jedha. Kana kanumaaniin jedha. Mee bal'inaan sagantaa kanarra qabannee bal'inaan haasofna. Maaltu ture maaltu nu miidha kan jedhu. Gara biraa dhimma tokko waan inni tuquu fedhu jira. Gaafa ala kanatti jaarmeenyi adda bilisummaa Oromoo ture. Aaduma kanatti fufneef gaafa adda bilisummaa Oromoo guututti sagantaa isaa gadhiisee kara nagaatitti deebi'u nagaa jennu. Waraanni bilisummaa Oromoo ammallee ijaaramee hawaasni kun ijaaramee qarqaaruu qaba bira dhaabbachuu qaba jennee murteeffanne. Hatillee beektuu jechuudha. Murtii kana keessatti hawaasa ijaaruutti eegalle. Hawaasa ijaaruu kana keessa miseensota walii qabnee waan miseensi kun barbaadu cufa godhaa turre. Barnoota irraa ka'ee jechuudha. Sagantaa siyaasaa waan adda addaa wal barsiisuu irraa eegallee jaarmiyaa biyya alaa ABO WBO kan jedhu kana ijaarame. Maqaan kun maaliif ijaaramee maaf ta'aa waan biraati? Sunillee gaabbiraatitti deebina. Kaayoo adda bilisummaa Oromootti miseensa isaatiif uummata isaa ijaara. Gaafa kana mucuca miseensonni fedhii addaa qaban dhaaba kanarraa mucucaachuu eegalan argine. Mucuca yoo jennu mataarra taa'anii nama biraa of jalaa mucuceessuu eegalanii jechuudha ni yaadanna. Gaafa kas lakkii akkasii miti. Jalaa yoo of jalaa mucucaatte gubbaan illee ni jigaa wanni gubbaa qabu jala mana tokko amma yayyaba isaatitti ol qabaa jechuudha. In ta'uu jenne kaayoorraa goraa jira akeekarraa goraa jira. Yaadannoo yeroo dheeru ni yaadattaa jechuudha. Gaafa mucucaatan diigumsaarra amma gubbaarraa eegalame kun hololli gubbaarraa eegalame. Eenyutu eegalee ni beeknaa jechuudha. Maaliif eegalame? I don't know. Kanaaf yoo ati mana daawwitii keessa teettee dhagaa darbatte namni rasaasan alaasii dhahaa jechuudha. Kanaaf nutti baname amma balbala. Balbala kan bane illee nuyi holola amma dhaaba kanarra deemuuf. Kana gaa biyya alaa kanarratti waan jechuuf fedhe amma maal jechaa jira yeroo ammaa kan holola kanaan ebeluun bee akkas godheen waliin jira araaramne nuti miseensi ABO WBO biyya alaa jiru nam tokkoon illee wal lolan qabnu nama tokkotti illee duulaan jiru nuti kan jenne sirnaan dhaaba kana sirnaan qabsootana sirnaan hawaasni kun haa ijaaramu qabsoon hoggan akkatti ijaaramu qaba dirreen akkatti ijaaramtu qabdi caayaan biyya alaa akkatti ijaaramu qaba kana namni olla gaafa ana malee hin taatu jedhee namni murnaan fiigu hin taatu lakkii yoo murna ta'e wama feetan ta'a jennee gaafa jiru har'a immoo as garagalchanii holola amma dhaabicharraa eegalee deemu kana nu keessallee kaa'uudhaaf ebelubee fixanne araaramne nu waliin jira haala amma ebeluu maqaan nawan malee
ati maqaadha yaalchichaan innoo. Ebeluwaan kana jedhuuf ebeluun waliin jira. Warri kalee OPDO kompiitara kenne sun har'a nuwatti nutti deebi'ee nuufillee ni kenna. Ebelullee warra kalee nurraa waan jedhanii ba'an ebeluun waliin jira. Kun maal jechuudha? Jamaalii fi nama biraa namootan waliin jiru walitti diruudha. Limmeen akkana namooti walitti hidhutti tuni yeroon isiirraa taree bira nu biratti. Nuti wanni jennu hawaasni keenyallee dhugaa beekuu qaba. Qabsaa'onni keenyallee dhugaarra dhaabbachuu qaban. An har'a nama isaan nu araarame jedhan kan natti ta'u suunu anuyyuu araara kadhadheetiin itti dadhabe malee. Si waliin mul'achuu nu naqaanyessa namaan jedhe araara jala dhaqee magantaa dhaqee doktoroota qabadheetan magantaatti dhaqe nama san. Hin dubbadhu ammallee kanallee gaaf tokko seenan ni dubbata. Namni kan aduun baatu tun argite jechuudha. Gaafa san si waliin mul'achuu nu naqaanyessaa namaan jedhe sarra nama kalee akka saree darbate. Sirna malee ka'ee ofirraa kaampaanii isaatti iyyuu miti kiisha keessaa baasee akka waan kiisha keessa kaayatee darbate naxxaraaramee jedhee natti hima. Anatti hima beeki. Anatti hima. Anatu kalee hin ta'uu namni kun jedhee sirriidha haqa qaba jedhee waliin dhaabbanne. Haqa sanirra jiraachuu anaafis adda baasuudhaaf akka sangaa sadi gurraacha diimaa fi adii waliin tureedha. Waraabessi akka itti nyaatu dhabee humna qaban. Walitti dhufee tokkotti suse abboo isin akka malee toltan gurraachatti suse akka malee ati dukkanaafuu mul'attu namni isin argu warra kanarraa warra kana ofirraa isin lamiin diimaan kuniif gurraacha adda baati adii kana ofirraa baasaa isin saaxilee jedheedha. Haa jedheet warri lamiin sun gogummaan isaanii adii isa ofirraa baasanii kophaa ba'an adiin nyaate waraabessi. Ammallee itti dhufee yaa gurraacha ati tasan mul'attu diimaa kanatti xiqqoo dimimmisa mul'ata jedheen diimarraa bahe gurraachi kophaa beelachuun nyaata. Amma isaan fedhan waan akkasii kana qaata irra kunne holola akkasii oofaa jiran jechuu ebeleebel. Kun maal ta'uu dharee gurmuu Oromoo takka takkaan diigu. Wanni gurbaan abbaan kompiitaraatillee har'a Oromoo diigaa jira. Namoota inni irratti hololu kanaa miti. Warra diisin inni wanni godhaa jiru qabsaa'ota isa jalaa hawaasa isa jala jiru dhaaba kanaaf wareegama bara dheeraa kafale. Dogoggorri nuu dhaaba isin deeggartan kanaa jechaa jira. Namni hin beekne namoota maqaa dhahan jiru. Kunillee akkuma san kafaannotti obboleessa isaa isa gadhaabe. Isa gadhaabeyyuu maqaa ittoo dhiiseti faannoo kalee maqaa inni durii qabaachaa tureen arrabsituun yoo na bira dhufe na waliin mul'achuun qaanyiitti ta'ee yoo warra kana ximdoo bira dhaqe ilkaan haga gurra gootti bal'isee waliin kolfaa jechuudha namoonni akkasii sun. Har'a immoo as deebi'ee wanni natti himu namicha ati waliin baate sun nutti as deebi'ee naan jechaa jira. Haa deebi'u anuttan deebi'a. Garuu eessan itti deebi'aadha? Maaliin itti deebi'a? Ximdoottoo namni sun deebi'e. I'm so sorry. Nama inni nuu ximdoo jala jirta osoo ummanni kun dhugaantun hin bahin gabbaase har'a immoo ximdoo nutti deebi'ee jechaa jira. Kun maal jechuudha akkan isin jedha akka sangaa sadeenii san gargarii ummata kana diiganii qabsaa'ota kana diiganii facaasanii nama Oromoo nyaachuudhaaf eenyuuf qopheessan warra qarriffaa dhiigaa yeroo dhiyoo nu biraa deeme san as deebisuuf tattaaffii warri godhu hin milkooftanii jennaan. Addi bilisummaa Oromoo ABO waraanni bilisummaa Oromoo jaarmee jabaa qaba. Hawaasa jabaa qaba. Wanni nu jennu hawaasa keenya jabina keessanii waraanni bilisummaa Oromoo ijaare. I testify that dhugaa ragaan baya 2022, 21, 23 haga 24 diiggan hin dhufinitti umman Oromoo ala jiru kun waraana akkamitti ijaare qabeenya akkamii gumaachaa akka ture ka aduun baate tun argitu. Ka dhugaan namni dhugaa dubbatullee ka afaan hin qabne dhagaan illee ragaa bahuu jechuu hawaasa Oromoo ala jiru kanaaf. Eenyummaa naggalchee takka takkaan diigee eenyummaa naggalchee warra har'a dhugaan Oromoo saaxiltee fira of dhiisee ana dhiisee obboleessa isaa waliin dhalate dhiisee gabbayee ati diina naan jedhe an diinatti hin galle asuma hin jira. Ani yoo hin jedhu fakkaatonni kiyya kumaatamoota lakkaa'an itti iyyadhee obboleessa kiyya rakkina akkanaatti dhaaba kana keessa jira. Rakkina akkanaatti hawaasa kana qabataan rakkabedhee waraqaa
haga ammatti deebinnaa deebite hin jirtu. Yoo an jedhu beeke anaan ilaalin nam tokko abbaan fedhee gaaffin kophaatti an gaafadhu hin jirtu. So waan ati kaafte fi namni waan dantaan ixaanu laallata malee anatu qabsoo keessaa maalan argadhaa laallata malee qabsoon Oromoo umman Oromoo maal argataa warri laalu bakkuma ofii jiraasiin jechuufin. Warri dantaa qabsoo Oromootiif har'allee wareegama hadhaawaa kafalaa jiru bakkuma ofii jira. Warri dantaa ofii laallatu immoo miliyeena gara gaggal 2007 ol beeyna abbaa kompiitaraa kana. Maal ture eessaa baafnee as fenne paaltookirraa Dr. Masaay Kabbadaa jedhanii ni jira. Gaafas maal irratti waliin turanii gaafa immoo Aljaziiraan gaafattu Oromoo First dhufe. Gaafa immoo biyyatti galu kompiitara santu OPDO kenname. Gaafa OPDO fi innillee dhiitamanii aangoo dhabanii waliin ba'an har'a immoo agartee warruma saaxiluurra qabsaawaa kallacha Oromoo namoota miti namoonni dogoggora godhuu ni malanii kallacha Oromooti irratti hololoofu eegalan yeroo ammaa kana waa'ee tartiiba kana laaluu qabna jechuudha. Maaliif kan jedhu faranjii waan jettu waan akkanaa kanarratti waraqaan tokko sii dhiyaate read between the line jedha. Maal jechuudha walakkaa seenii dubbisi jechuu miti beek isin aagal namaaf aagaltu read between the lines jechuun komsa waraqaa sanii seensa san maaliif ka'e jidduu keessa maal himaa jira xumurri isaa hoo kan jedhu osoo xumura isaan beekin barruu san dubbiftee fixinii jedha. Xumurri isaa akeekni isaa galiin isaa maal kan jedhu. Amma gaa seenessi amma deemu kuni komsa isaa argine 2010 dha moo 11 Aljaziira fide qabsaa'ota akkasii kani. Weel maaliif akkas jettellee dhee gaafatamee ture. Weel eessa gahee eessarraa deebi'ee amma eessa jiraa garamitti deemaa ximdoo arginee jirraa jechuudha. Galiin ximdoo irraa maayii impaayira maayii gadhaabuudhaan ni beekna. Warra kana waliin jiru kalee lakkii karaarra hin jirtu sirna cabsitee dhaabbadhu yoo jennu sirri hin jirtu jedhee gaafa nurraa achi ba'u agartee ana qofaa miti warri kaayoo kanarratti wareegama kafalaa jiran kumaaf kitila jechuu har'a argaa jirra. Isaan illee ganee jechuu namoonni. So kanaafi akka walii galaatetti umman Oromoo gaafa jedhu maafan qabsaa'ee eeguu qaba. Maafan qabsaa'ee argadhee deebisuu qaba. Lafa taakkuu takka har'a lafumatee fuudhanii eegee teetirraa muranii boqoo afaan sikaan kana nyaattaa jirta haraamuudhaa siin jechaadha. Eegee teetirraa anaaf safuudha namni maqaa biraatiin waamuu ni mala. Asumarraa kutanii duuba keetirraa kutanii afaan sikaa jira. Lafti ati har'a taakkuu takka si kennanii ummata kee obboleessa kee adeera kee nyaattu kun bu'aa siin qabu. Yoo biyyatee argatte daran kana caalaa dalagatta. Daran diinagdee ittisa qabu tokko argatta. Kan si saamamne kan sirraa hin banne kan saba keetiif kan kabajaatti argattu har'a salphina osoo seerri kun jijjiirame atillee waliin dhabdaa. Dinqoo Dayyaasaa jechuun silaa nuuf ragaadha. Bara wayyaanee maal ture? Amma maal ture kan jennu silaa inni nuu isaaniif deebiitu uumale warra har'a hamoommatu kana cufaaf. Kijjiba wanamu argitan waanuma adiir jalan fiiginaa keessi isaa daa'ima gubbaa dibanii keessi hadhaadha. Pippin maqaa Oromootiin maqaa abbaa gadaa maarree jedhuun keessi gubbaan daa'ima hadhaa keessa yoo seente warrumti galeeyyuu argaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo akka waliigalaatetti waliigali wal mari'adhu laali. Argitee akka Oromootitti turettis jedheetin ture firri kee kan biraan jiru sumatu walii fira anumatu walii fira waraanni bilisummaa Oromoo firooma kana ribuudhaa jechuun ribuu waan tokko yoo hodhitu kan jirbiidha walitti nu hodhaa jiraa jechuudha walitti nu qabsiisa limmee taanee yoo urreef inni nu keessa walitti deemee walitti nu suphaa waraana bilisummaa Oromoo bira haa dhaabbannu wal bira haa dhaabbannu warri dogoggorree dantaadhaaf jecha dhugaa Oromoo dabsinullee irraa dhaabbannu warri immoo kijibaanillee nu waliin lolle takkaa Oromoo waliin lolle sirna tokkoonillee waliin gallu sirna Oromootiin malee. Kanaaf miseensonni ABO hoboo biyya alaa jirtanillee kaayoo Oromoo kaayoo kalee erbuu itti seentan san warra isinirraa diigu
ofirraa eegaa. Hawaasni illee qabsoon teeti si xilmatti dhabee, si gandatti dhabee, si jiru jireenyatti dhabee hin muufatinii. Manatti hin galinii, diinaf hin qooysinii, hin baninii balbala. Cufannee wal mari'annee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee diina gara lamaanuu nutti deemu kan nu nyaatuuf kan nu nyaachuu nu dhufullee ofirraa tiksinuu hin jedha jaalchicha. Wanni bal'aadha sagantaa kana bal'inaa yeroo biraatti deebinaan horiinaa bulu. Ayyee ulfaadhu Jaaljamal galatoomi. Egaa waa baay'ee kaaste, waa hedduu kaaste yeroon keenyas deemera. Xiqqoo waan ati gara dhumaa kanatti kaasterraa waa jechuu barbaada. Tokkummaan keenya qindoominni keenya jaarmiyaa abaaboo biyya alaa kun qondaalonni 90 waliin iyyannee miseensonni gurmuuleen gamtaaleen adda addaa rakkoo har'a mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru kanatti godinaalee hundarraa walitti dhufnee wal faana jiraachuun keenya waliin taanee qabsoo keenya gargaaruun akka namni yaadetti isaan kan yaadanii mooraa qabsoo Oromoo keessaa abbaa qabsoof godhanii facaasanii abaluu hin ganee, abaluu achitti galee, abaluu maalidhaa, abaluu hattuudhaa, abaluu sobduudhaa jedhanii maqaa namatti moggaasu waan baraniif isa sanarra deebi'anii milkeessuudhaa fi waan yaadaniif sun waan milkaa'uu didee fi har'a immoo abaluun nutti deebi'ee jira ka jedhamuu fi obboleessa koo Jamaal waa tokko siin jedha. Tsimdoo wajjin walitti deebi'uudhaa fi PP wajjin walitti deebi'uudhaan maanni gara tsimdoo wajjin akkamitti walli tokko taana nuti. Amma garaa kutatu warri faannoo fi tsimdoo wajjin walii galee deemu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e ana wajjin diina. Namummaa isaa miti kaayyoodha malee kan nuti deeggaruu jiru. Oromummaa dhiiga isaa miti kaayyoo inni qabsoo bilisummaa Oromootiif qabu qofadha kan deeggaruu jiru. Abiy Ahmad diina uummata Oromooti. PP'n maaliif uummata Oromoo ajjeesaa jira? Waan dantaan qabsoo Oromoo barbaaddu gochaa waan hin jirreef. Warri faannoo fi tsimdoo fi TPLF wajjin deemtus diina Oromooti. Akeekaaf kaayyoo Oromoo gufachiisu warra socho'u jechuudha. Ani warra sana wajjin waliifis hin galu. Wal dhabdee dhuunfaas hin qabu. Nama tokkoon dhuunfaa irratti wal dhabdees hin qabu. Akeeka deemsa irratti wal dhabne waanuma sinuu beektan wanti dhuunfaan barreeffamee dirreetti gales hin jiru. Nama waliin haasee walii galus hin qabaannes. Addaan tokkummaan keenya qindoominni keenya akka jaarmiyaatti itti fufinsaan waggaa dheeraa waggaa tokkoof baatilee muraasa itti fufinsaan miidiyaadhaan jaarmiyaa keenya jabeessinee itti deemuun akkuma isaan jedhan muufannee yookaan aarree diinatti galuu dhabuun waraana bilisummaa Oromoo wajjin qunnamtii godhannee itti fufinsaan hojii keenya hojjechuun akeekaaf kaayyoo keenya galmaan ga'uun nama rifaasisee ni qaba. Nuti kaayyootti cichine malee namatti miti. Warra kaayyootti ciche. Warra kaayyootti ciche immoo warra akeekaaf kaayyoo dhugaa qabatee deemu. Itoophiyaadhaaf qabsoofna yoo ta'e maaliif dhumaatiin ilmata Oromoo irratti deema? Maaliif PP fi tsimdoo maanni garaagarummaan isaanii? Yoo dhiigaan ta'e immoo sirmaayyuu immoo PP wayyaayyu jechuudha. Xiqqoo ishee Oromoodha jechuudhaaf maqaa Oromoo kan qabdu. Tsimdoon immoo maqaa Oromoo iyyuu hin qabdu. Annu keessa jirtus kan akka odeessanitti jedhamu kan beeknu gama sanarraa as baatee gamana jirtu jedhamti. Sanan beeknu sana booddee qulqulleessina. Kanaafi warra tsimdoo fi PP fi jinnii fi maaloo wajjin waliigaltee hin qabnu. Waliigaluufis hin jiru. Kaayyoodhaan warra kaayyoo tokko waliin qabnu, warra akeeka tokko waliin qabnu.
warra karaa tokkorra waliin deemnu, warra dhugaa tokko waliin barbaadnu, warra Oromoof Oromiyaa waliin barbaadnu, warra nagaa fi guddina Oromiyaa fuulduraatiif biyya misoomte, biyya guddatte, biyya akeeka qabdu, biyya nagaa taate tasgabboofte, biyya sirni gadaatti dagaage, biyya eenyummaan Oromoo fi qabeenya Oromoo irratti hansaa ta'e, biyya birmadummaa qabdu, biyya abbaa gadaa, biyya Oromootaa, biyya sana warra walii walabummaa, bilisummaa, birmadummaa ijaaruu dandeenya. Waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo isa waraana kana galaana kana of keessatti qabatee sochoosaa jiru waliin malee warra Faannoo fi TPLF fi Tsimdoo fi Jinnii fi Maaloo fi PP fi kana wajjin walii galtee hin qabnu. Hin qabaannus. Qabaachuufis hin deemnu. Warri nu diiguu barbaadu, warri nu qooduu barbaadu, tokkummaan keenyaaf qindoominni keenya isaan aarsa. Jaaljamal bira dhaqanii cichaanii nu wajjin haasa'aa jira. Ana bira dhufanii Jaaljamal nu wajjin haasa'u jira. Yoo jedhanii haasa'an sun takkaan ta'u hin godhus ani gama kootiin godhees hin beeku. Ani isaan faana haasa'uudhaafis hin jiru. Wanti irratti wal dhabnes hin jiru. Fakkeessuunis immoo bu'aan inni buusu hin jiru. Aha. Cichaanii yoo dhaqee abbaa barbaadetti galee akeekniif kaayyoo qabsu bilisummaa Oromoo ni hafa. Mukaan Oromoo buuse yoon isaan faana dhaqee diinatti galee jedhanii haasa'aa turan miti amma immoo nutti deebi'a. Akkamitti ofitti deebisarree? Kana dura diinatti galuudhaa fi maaloodhaa fi hatee bahee jedhanii horii sana deebise moo dhiifama gaafate moo akkamitti amma immoo nutti deebi'ee jedhanii odeeffachuun isaan barbaachise. Ani sanas hin godhu isaan faana haasa'u jechuun PP faana haasa'u tokkuma garaagarummaan qabdu warra sana faana warra Tsimdoo faana haasa'u wajjin hin haasa'u tokko kana kan akkas hubadhu. Lama ani kanan qabsaa'uuf kaayyoodhaaf ani oon dhaqee iddoo barbaadetti galee immoo jaarmiyaan jabaatee itti fufa. Jaarmiyaan kan sabaati malee kan nama dhuunfaa miti. Lola nama dhuunfaa wajjin qabnus hin qabu. Waldhabdeen ana wajjinii fi isaan qaban yoo jiraate isaantu beeka malee ani waldhabdee addaa isaan faana qabuun qabu. Karaarraa maqamee adeemsatu badee wanta yaadametu hanqatee hayyoota dhiibamee gaafii jettu kaafnee dubbanne malee waan sana keessatti immoo adda durummaadhaan dubbachuu keessaa akka nama tokkotti nama tokko yoon ta'e nama tokko keessaa qoodaa qabaaddu malee istaafiin ijaarsaaf siyaasaa guutummaa wajjin jirra. Waan kana gaafachuu irratti ana si Jaal Karoorsa staafiin jechuu kooti. Qondaalonni biraan jiran jechuu koo miti. Itti gaafatamtoonni godinaalee zoonilee gamtaaleen jiran jechuu miti. Gurmuuleen jiran jechuu miti. Garuu akka staafaatti gaafii hayyoota Oromoo irraa ka'e gaafii biyya alaa kana keessatti uumame inni sun karaarraa gaafa dabuu wajjumaan gaafanne heeraaf seerri dhaabaa gaafa cabus wajjumaan gaafanne addatti cichaarra wanti isaan qabaatan yoo jiraate waan sanatti itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa gaaf sana ta'ee deemuu kootii fi sochiin achi keessatti turte qorannoon geggeeffamaa turte sun ani akka dura bu'aa tokkotti waan ilaalamu yoo taate nala wanti godhame cichaarra sanatti qabamu. Gaafii isaan dabsanii deemuu barbaadan fuuldura nan dhaabbadha. Gaafa fuuldura dhaabbadhu akka barbaadanitti isaaniif deemuu hin dandeenye fuuldura goree. Jaaljamal Jaal Karoorsaa yoon isaan hamata wajjin namadhee harka rukutee akka dhimmichi darbuu barbaadan hin taane hin didame sun waltajjii bal'aa irratti. Cichaan akkas jedhanii hadheessuu barbaadan hin didame. Kuniyyuu maalidha qindoominaa fi tokkummaa qabaachuu keenya agarsiisa. Santu jabaatee har'illee ga'ee jira. Kanaaf ammallee jidduu deemanii basaasa barbaadu jechuudha. Hin milkaan. Maaliif hin milkaan? Wantichi waan dhiiga namootaatiin ijaaramedha. Waan anaaf sirraan qofa ta'u miti. Aniifate iddoo barbaadne yoo ta'an kaayichitti fufa. Warra qabsoon Oromoo bifa sanaan akka inni wal hanqatu gochuudhaaf deeman cichaan dhufaan haasaa jira. Jaaljamal ati ofumaa fi isaan faana deemtaa kottu kun nu diiguun hin danda'u wanta akkasii. Hin dadhaban sana. Qondaalota hubannoo qaban namoota cichoo ta'an namoota waan kanarratti yeroo dheeraa turan warra dhiiga isaanii aarsaatti godhan warra dirree qabsoo saaqan warra gaaf tokko dadhabne jedhanii umurii isaanii kana guutuu gaaf tokko dugda duubatti hin gaggaragarre warra hejjannoo qaban warra kana wajjin jira.
kun immoo mallattoo cichoominaati, mallattoo qindoominaati, mallattoo tokkummaati, jabina, cichoomina already persistence. Kanaaf kanan isin jechuu barbaada. Egaa Jaal nuti waraana bilisummaa Oromoo keekaaf kaayyoo qabutti ciccinee jirra. Inni kunis warra diinaaf mataa qaqqabatee hin deemne. Warra karaa kamiiniyyuu Oromoof Oromiyaa irratti eenyu wajjiniyyuu waliin galle. Oromoof Oromiyaa bilisummaa ishiitiin walabummaa ishee warra barbaadu. Isaan kunis waraana bilisummaa Oromooti, WBOdha. WBOn jabeessuudhaaf akkuma maqaan isaa jalqaba irratti nu ibsuu yaaltan guyyaa irbaata WBOti. Guyyaa kana immoo sababeeffachuudhaan gaafa adoolessa 31 sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti sa'aatii 16 yookaan sa'a 4 PM waaree booda yookaan asirii isa jedhama. Gaafa dhuma 31 USA DC'tti sa'aatii 10 AM gana Washington DC'tti. Austraaliyaa gaafa tokko ta'a. Agayya tokko ta'a. Sa'aatiin sun Sidin sa'aatii 6 ganama subii. Yemen sa'aatii Oromiyaati wal fakkaataadha. Sa'aatii 5 waaree booddee gara galgalaa jechuudha. Kanaaf guyyaa kana akka nu biraa uummanni Oromoo biyya alaa, diyaaspooraan Oromoo biyya keessa, waraanni bilisummaa Oromoo, hayyoonni Oromoo, koreen jaarmiyaa WBO biyya alaa, qabsaa'onni gameeyyiin uummanni Oromoo bal'aan, miseensonni jaarmiyaa WBO, deeggartoonni irratti argamanii waraana bilisummaa Oromootiif tinnisa gumaacha diinagdee waan dandeenyuun akka goonu. Kana biratti immoo marii haala yeroo irratti barbaachisaa ta'e haala qabsoon bilisummaa Oromoo har'a irra jirtu hanqinoota fi laafina jiru akeeka fuulduratti deemamaa jiru WBOn maal nutti himu, hayyoonni maal xiinxalan maal nutti himu, qabsaa'onni maal nutti himu, qabsaa'onni gameeyyiin waan kaleessaaf waan irraa gidduu garaagarummaa jirtu uummanni Oromoo bal'aan yaadaa fi gaafilee qabu waan silaa deebi'uu fi qabu waan waraana bilisummaa Oromoo gaafachuu qaban, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, hogganoota waraana bilisummaa Oromoo gaafachuu qaban, hayyoota gaafachuu qaban, miseensota gaafachuu qaban, fuuldura egeree Oromiyaa irratti marii bal'aa kaasanii waliin mari'achuun barbaachisu fi gumaacha qabnu wal faana qabannee gaafa 31 sa'aatii kanatti karaa toora zuumii ni dhoobbama akka irratti argamtan waamichi maxxansinee jirra. Waamicha keenya akka hordoftan akka irratti argamtanii fi waraana bilisummaa Oromoo tinnistan isiniin jenna. Jaal Jamaal miidhagaa guddoo ulfaadhu dhaamsa dhumaa yoo qabaatte carraan sii kenna jaala kiyya ulfaadhu. Ulfaadhu jecha fixanne akka waliigalaatitti wanni tokko inni beekamuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo tokkummaa isaa gurmuu isaa tiksuun dirqama miseensa hawaasa isaati. Qoqqoodamni isaan jiru argitee cichoominni isaa kaayoo galii qabaa jechuudha. Inni irratti ijaarame qabaa, biyya ofii barbaada, bilisummaa uummata isaa barbaada fi mootummaa isaa ijaarrachuudha. Egaa kanarraa kan hafe waraana bilisummaa Oromoo keessattuu hin lakkaa'amu jechuudha. Warri kaayoo kana sadeen kana cabse gaafuma ijaaramurraa waan kanarratti ijaaramee itti kakateef jechuudha. Kanaaf tokkummaa isaanii nullee haa tiksinu, tokkummaan bira haa dhaabbannu, tokkummaan haqa keenya barbaaddannu. Hololli bololli diinaa nun diigu. Diinni nuuf diinumaa. Diin keessaa filannu hin jiru. Nuuf piipistee ximdoon diina. Argitanii bololtanii warra kana dhugaa isiniif fakkaatee tumsa dhugaa fakkaatee bira warri dhaabbattan akkasitti warri yaaddan yoo jiraattanii sirrii miti. Wanni nu baasu hawaasa keessa saba keessa dhugaa teessanii waraanni Oromoo tokkummaan isaa nuuf murteessadha. Nullee tokkummaa isaa tiksina. Waraana ebeluu, waraana akkasii, waraana achi jennu wanni hin qabnu hin jiru. Dachii Oromiyaa irra kan jiru cuftinuu waraana bilisummaa Oromootii kenna jechuudha.
akka hawaasa isaatitti bira dhaabbanna akka waraana bilisummaa Oromootitti waliin guyyaa sana kabajnu haa dabarsinu bakka jirtan cufa haala jirtaniin nu hordofaa qaamanillee nu keessatti argamaa qaamaman jennu sagaleen jechuu kiyya warri immoo dirreerra dirqamarra jirtan bakka jirtanitti sagalee ummata keessanii qabsaa'ota durii qabsaa'ota har'a sittin isaa jiranii fi yaada keessan irratti halkanii guyyaa dhamaan kana waan isaan isinii dhaamaniif isin gaafatan caqafadhaa gurraanii waan isaan jedhan hayyoota keessantu jira. Hayyoota kana jajjabeessinee walitti qabnee akka hawaasa Oromootitti akka Oromoo tokkoomsinu hawaasni Oromootillee hayyoon Oromootillee guyyaa kanarra itti hirmaadhaa yaada keessan mala keessan gaaffii hawaasni keessan qabu irraa caqasaa tokkummaa keessaniin deebisaa tokkummaan humnaa Oromiyaan biyya leenjifannaa nagaa walitti deebinaa fitadhe jaal cicha. Wayye ulfaadhu Jaal fayyaa ta'e egaa xumuranne irraa egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa egaa guyyaa har'aa akkuma isin argitan irbaata WBO ka jedhu irratti Jaal Jamaal miidhagaa itti gaafatama jaarmiyaa WBO ijaarsaaf siyaasa ka biyya alaa ani immoo Cichaa Goobaa itti gaafatama miidiyaaf sabquunnamtii haala kanaan waliin dhiyaannee dhimma barbaachisaa ta'e irratti dhimma irbaata WBO irratti marii bal'aa waliin geggeessine. Marii kana immoo hordoftanii guyyaa gaafa tokko akka irraa namni ammallee irra deebinee waamicha isinii goona. Jaal Jamaal guddoo ulfaadhu deebani fayyaa ta'e. Ulfaadhu reebur.